الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا چاينا لايانتو أسلا جرجلت أرقمتن نغانكو بكرتت سناكا كابو سنين جيچون جالاتا بقى جراتني بقى يقمتني يونا يقدن إيقاكا النغا قوتون قبا نغان نبرا جرو سنبرسا كجرو أبدين قبا غافي بريدو تاكا قبتين كارا كيسان نفيتورا ديبي كيسان يجيچودا شيستون اللي مالدا واي فيرو قبارا تجولين تدبتني نغافتن نجرتو يجودا akkasumas immoo waa'ee eelee yeroo darbe hojjedhee mana yeroo darbe hojjedhee irratti ammallee gatiin isaa girgir kan isin jedhanii jirtu ijoolleni isa san viidiyoo daqiiqaa 3 hojjedhee isin dhufa har'a waa'ee feerrooti. Feerroo yeroo kana meeqan jira yeroo baay'ee wanta tokko gaafa gaafannee fi gaafa gatiin isaa nutti himamu lashashennee jechuudha. Hojjechuuf murteeffanne wanta hunduu murtoo mataa keenyaa qabaachuu qabna dirqama wanti hunduuyyuu quality isaa eeggatee wanni waddanne jiru akkuma quality isaa hin jirreen immoo gadi bu'uu wanti hin jirreen jiru jechuudha. Viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa hiriyoota keessan biraan ga'a warroonni gaafina gaafattanii viidiyoon kun isin bira hin geenye yoo jiraate yoo sheerii gootan nama san akka qaqqabu gootu jechuudha. Jajjabinni keessan na biraan hafin hordoftoota chaayinaa raayyaantu asallaa baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabaja dhugaan isin hin jedha jajjabinni isin na jajjabeessitan guyyaa kanaan na eege waaqayyoo kootii gaditti. Boruu kiyyallee waaqa kootii gaditti abdiin koo isinidha jechuudha saba koo. Keessattuu hordoftoonni koo ijoollee baay'ee naa'umsa qabdu ijoollee baay'ee ogummaa qabdanidha. Hedduu tokko galatoomaa isinin jedha. Carraaqqiin isin guddinaaf gootan asirratti beekama. Sababbiin isaa namni guddachuu barbaadu tokko yaada namaa xiinxalaa yaada namaa dhaggeeffata. Dhaggeeffateellee yaada sanitti yaada ofii kennata itti galateeffatalleedha jechuudha. Kanaafan baay'ee isin baree jira jechuudha. Akkan immoo jaalalli isinaaf qabdan immoo akkan guyyaa guyyaadhaan wantoota haarawaa ta'e deemee gatii baasee barbaade isin dhiyeessu na taasisee too jira jechuudha. Kanaafuu hedduu galatoomaa warroonni chaayinaa laayyaantu asalaatiif haarawaa taatan garaattan sabiskiraayibii godhummaatii keenya taa'ichuun gamanaan affeerraa kootidha. Feerroo sadarkaa 3 tan qabadhee too dhufe yeroo baay'ee kakamne barbaadamu feerroo abbaa 8 abbaa 10 abbaa 12 abbaan 14 baay'izawee yoomina albaata fooqidha ta'e malee manneen lafaatti ni barbaachisa jedhee too yaadu egaa ka nus immoo hordoftoonni kun an beeka baay'inaa shamarran biyya arabaatidha. Humna keenyaaf qabeenya keenya waan an beekufu oo ta'ellee haaxirumaa fi manaadha jechuudha kan ittiin ijaarru kanuma. Kanaaf sadarkaa haga sadarkaa 8 10 12 qabadheen kara keessan dhufe isiniin jedha waa'ee feerrooti. Baay'inaan waa'ee isaatirfi karraan na gaafattanii karra kaaddanaan baasne already isa kan alaa gaafa tokko viidiyoo hojjedhee tan gadi isinii lakkisa. Isiniin jedha warroon ammallee deebitanii too kan biraa na gaafattanillee deebisaa isinii kan qabadhee too dhufa argeera koomentii keessanii. Egaa kaamma viidiyoo baay'ee dheeressu kan abbaan 8 jechuudha. Egaa kan beektan jedhee tayyaada. Feerroo abbaa 8 abbaa 8 baay'ee qallachuun oolu. Ani garuu ani beeku ni qallata dheetaa yaada garuu yoo barbaadan kan jedhu faffida. Osoo 10 ta'ee baay'ee filatamaa dheetaa yaada. Ogeessan mari'achuu ni dandeessanii kan 8 ni qallatti. Ani fakkeenyaaf shintibeetiidhaafuu kan 10 tan bitee jechuudha. Kan 10 tan bitee yeroo darbe argitanii jirtan jedhee yaada ijoolleen jalqabdanii tona hordoftanii feerroo gaafan bitu garuu viidiyoo isaan hojjenne sinitti meetan ture. Shintibeetiidhaaf anu abbaa 10 tan bitee abbaan 8 meeqan jira amma yeroo kanatti waggaa jettanii na gaafattanii 600 fi birrii 40 jechuudha. 600 fi birrii 40dha. Abbaan 8 garuu abbaa 8 kanarratti waan dubbachuu barbaadu bittanii birrii keessaniin ofiin taphachuurra gatii kana laaltanii isin jechuudha. Jalqaba irratti dubbadheen ture ka haguma quality isaa eeggatu wanti tokko ol ka'aa deema haguma quality isaa eegganne gadi bu'aa deema. Baay'ee qalloodha. Sibiirri ka feerroo nama qallaa waggaa laala feerroodha jedhu mitiiree hin cabu. Garuu hojiidhaaf hojjechuun oolle itti dadhabuun hin oolle osoo kan kanaa ol ta'e kan jedhudha. Qalloodha malee ni hojjetti garuu yeroo baay'ee warri ati hojjisiistullee waggaa filatan abbaa 10 fidisiin jedhu. Kanaafan akka odeeffannoo fi akka gorsaa ittiin isiniif dhiyeesse malee filannoo mataa keessanii isinumatu beeka isiniin jechuun jaaladha. Abbaan 8 kanaadha 600 fi birrii 40 abbaan 10 baay'ee tokko gaariidha abbaan 10 ofii bitee san arge egaa kamuu manatti ni ijaarre fuulduratti rabbi dhibee nu irreessee yoo jiraanne
waluma bira jirra kan ilaalla jechuudha. Wanni isin dhokatu tokkomtu iyyuu hin jiru. Isiniin jedha abbaan 970 kuma jechuun ni dandeessu. Birrii 30 feesisaan ni jira. Baay'inaan yeroo qabattan yaa'u ka gatii isaa beekuudhaaf abbaan 900 birrii 70dha. Baay'ee gaariidha, furdaadha. Waan hojjetaniif illee ittiin hojjechuuf nama haxiriitiin haxirillee argee jira jechuudha. Naannoo kiyyatti abbaa 10tiin haxiraniitu jiru. Haxirii wanni hin beektan garuu kaakanii isa bulukeettiidhaan ijaaramu jechuudha. Dhakaadhaan ka'ee ni beektan jireetan yaada. Egaa akkuma naannootti irratti hundaa wanti kun akka waa haxirii baay'inaan biyya mukni jiru maaliin ijaarama? Mukaan ijaarama jechuudha. Simooyyuu naannoo nan jiraadhu. Kan immoo Adaamaa guutuu ishiitti maalinni lafti lafaa shawaadha. Mukni ni nyaatama waan ta'eef qorqoorroo waggaa ijaarte bubbeen dhufu ni jigsaa kan hin ta'a. Kanaafuyyuu namni baay'inaan bulukeettiidhaan haxirillee haxirata jechuudha. Akkas kana fakkaata. Sagalee abbaa 10tiin haxiranii beekanii isiniin jechuufan akka informationiittan isinitti hime abbaa 12 mooyyuu 1,100 fi 400 fi 1,100 fi 400 abbaan 12 1,100 fi 400 gaafiin kun isinii gala hidheetan yaada. Abbaan 12 1,100 400 abbaan 10 970 abbaan 8 640 jechuudha. Isinii gala hidheetan yaada. Egaa kaa garuu ani suuta hidheen dubbadha akka isiniif galuuf jedheetoo herreega isaa hoggaanii waa'ee dubbadhu akka isinii galutti achirratti illee immoo taambileelii gubbaarratti isiniifan barreessa akka sirriitti isiniif galu kana fakkaataa warroonni ijaarrachuu barbaadanii. Egaa kaa wanta gadi bu'es waa'ee manaatiin wal qabatee jala deemee hordofeen isinii qabadheetoo dhufa isin erguuyyuu hin naqina. Chaanaala keenya sabiskiraayibii gootaniitu hordofuu bichaadha. Wantoota gadi bu'ee jiraate taanaan isin jalan dabarsu kuni waadaa kootidha jechuudha. Wanti gadi bu'ee informeeshinii keessattuu waa'ee manaatiin wal qabate isinis wanni xiyyeeffachuu qabdan jiraate taanaan nan guddadha waggaa jettanii yaaddan namantaa waggaa jettanii yaaddan mana jireenyaa bu'uura godhadha. Yeroo baay'ee hojiin waggaa jiraate hojii hoon hojjedhee mana nan ijaarrachuu dandeessa. Mana kiraatti jiraachaa yeroo baay'een dubbadha gaafii kanarra deddeebi'e. Jechoota kana mana kiraa jiraachaa nan guddadha jechuun abbaa san guddista malee ofii keetii guddinni kee akka muka xarabanii ta'aa deema jechuudha. Garuu ilmi namaa dura maalinni shimbirroonuu mukarratti mana jireenya ofii xaxatteetoo jiraatti. Kanaafuyyuu isin xaaruun keessa hin oollee manarratti xiyyeeffadha, mana keessan ijaarradha, mana keessan keessa jiraachaa ba'aa hojjedha. Iddoon hojii baay'ee eenyumtuu akkuma addunyaa jettu namni mana jireenyaa keessatti daldalu hin jiru. Bayee daldala kuni homaa tokko rakkoon hin jiru. Mana kee jiraachaa baatee manatti hojjettu kireeffattee too hojjechuun guddinaadha. Homaa rakkoon hin jiru. Garuu jireenya kiyyan kireeffattee too hojii koo dursa gaafa jettu ni miidhamta. Kanaafuyyuu wanta gadi bu'ee egaa isiniin jedhee jira. Mukarratti illee nu hojjedhu warri jettan waggaa jiraattani karaa asallaa deemee isinii hojjechuu nan danda'a. Ani waa'ee bulukeettiitii fi feerroo akkasuma qorqoorroo mismaara waan akkasii kanaan wal qabaten isinii hojjedha. Mismaarris meeqan jira warri naan jettan jirtu qabadheen isinii dhufa jechuudha. Akkasuma adaamaa qorqoorroo warri na gaafattan jirtu. Adaamaa qorqoorroollee gaafadheetan isinii hima jechuudha. Homaa tokko rakkoon hin jiru simbiraan hangaa isin obsumaan erguuyyuu hin naqina. Anuma faana turtii godhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Yaada waggaa qabaattan ammas saanduqa koomentii jalatti gaafii kan isinitti ta'e waa'ee meeshaaleetti illee hin jira. Viidiyoowwan yeroo darbe baay'ee hojjedheera mana keessan erga ijaarrattaniin booda meeshaalees itti nu galchuu yoo ta'e bakka jirtanitti isiniif geessan isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo warroonni qeeqa qabdanis waggaa jiraattan saanduqni koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadha. Isinan keessummeessa. Ani koomentii dubbisuu baay'een jaaladha. Yeroo argadhee osoo hin taane halkan illee maaf hin taane ani koomentii osoo hin dubbisin hin bulu jechuudha. Yeroo riba kiyyaata qoode. Kanaafuyyuu yaadas qeeqas waggaa qabatta welcome keessattuyyuu immoo isiniinaan boona. Hordoftoonni koo ijoollee naamsa qabaachuu ijoollee guddina tattaafattu waan ta'aniifuyyuu jechoonni badaan isin keessa akka hin jirre abdiin qaba. Isiniin jechuun jaaladha. Naaf jiraadha.
dhugaa jechaan isiniif hin qabu jechuudha waa'ee keessaniif jabaadha guddina irratti xiyyeeffadha abaluu kootiin gargaaraa abaluu barana eebbifamaa abaluu barana eebbifamti abaluu yuunivarsiitii galee inni eenyumtu jireenya mataa ofii jiraachaa jira isiniin jedha obsa nama obsaata obsa godhachuu fi bar of ta'uu jechuun cikkaane yookaan hammeenyaa miti gaafa of taate namaaf taata gaafa ibidda sitti qabateerraa ofirraa dhaamsite nama ibidda itti qabateerraa dhaamsita kanaafuyyuu dura ofirraa ibidda dhaamsaa isiniin jechuun jaaladha sunis maal luka lamaan ejjedha jabaadha nama cimaa ta'a bakka jirtanitti naannoo jirtanitti mana jireenyaa bitattanii too gad dhaabbachuu yaada mana keessan keessa teessanii xiqqootti yaaddanii achi teessanii too kanan hojjedha kan jettanii fi biyyatti galtanii kan hojjettan garaagarummaa qaba mana keessan keessa teessanii akka amantaa keessanitti rabbii keessan kadhattanii kaatanii rabbii koo hojii kamirratti hoggaan bobba'e ani nama milkii ta'a jettanii boqattanii kaatanii hojii keessanitti gaafa baatan wannummaa isin biyya harabaatitti jooraa baatan tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu rabbi isin gargaara ammaa achi biyya harabaa keessa dhama'uun nu haa ga'u jabaadhaan nama taasiniin jechuun jaaladha.